biyyi Ibraahim Traoree Burkina Fasoon har'as hojii hojjechaa jirtuun addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufteetti. Waggoottan lamaan darbanitti dursummaa ajaa'ibaa Traoreetiin milkaa'inaawwan gurguddoo galmeeffachuu kan dandeesse Burkina Fasoon hojii Elon Muskifaa fi Teeslaa kan naasisee hojjechuun konkolaataa Afrikaa fi Eeshiyaatti filatamuu danda'u oomishuun gabaa fi dhiyeesseetti. Konkolaataan kun elektirikaan qofaan osoo hin taane humna aduutiinis kan hojjetu ta'uunsaa ammuma namoota hedduun akka barbaadamuu fi filatamu taasiseera. Konkolaataan kun galteewwan biyya alaatii osoo hin gashin meeshaalee dheedhii Burkinaa fi ijoollee Burkinaatiin kan oomishamtedha. Hojii ajaa'ibaatis jedhameera. Biyyootiin lixaas biyyootiin lixa Afrikaa to'annaa jala oolchuu kan fedhanis iccitii akkasii waan beekaniif waan qabanidha. Traoreen meeshaalee waraanaa fi warshaa qorichaa waliin wal qabatee guyyoota muraasan duratti ifa kan taasise waan namni hin eegne raawwateera. Nagaa akkam jirtu hordoftoota maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya seenessa keenya irraatiin biyya Afrikaa lixaatti kan argamtu Burkina Fasoonii fi dursaan ishee Traoreen hojiiwwan ajaa'ibsiisaa biyyoota lixaa naasisan akkasumas jijjiirama gama hundaan galmeessaa jiru isiniif dhiyeessina waan ta'eef hanga xumuraatti nu waliin tura. Viidiyoo kana miiltoo aantee fi firoottan keessaniif akka qoodan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan laayikii fi sheer gochuunis michummaa keessan nu waliin cimsaa jechuun kabajaan isin gaafanna. Galata guddaa duristoota isaanii goota ta'aniif haa ta'uutiin lixa Afrikaa naannawaa saahilitti biyyootiin argaman Burkina Faso, Maalii, Niijeer, Chaadii fi Giiniin mallattoo ibsa Afrikaa kan ta'an hiyyummaa, waraana, malaamaltummaa fi sirna mootummaa badaa yeroo gabaabaa keessatti dhabamsiisuu danda'aniiru. Biyyootiin kunneen keessaa baay'een isaanii qabatamaan gara milkaa'inaa fi badhaadhummaatti dhufaa kan jiran yoo ta'an biyyootiin Afrikaa kaan hafan immoo gama dursoota isaaniitiin akkuma barametti dhaadannoowwan jechootaan bareedan garuu immoo dhugoomuu hin dandeenye dhageessisuu itti fufaniiru. Garaan haadhaa burreedhaa akkuma jedhamutti Traoreen fa'aa Abdurrahimaane Asimbaa Giyootaa fi Maamaduu Dubeen fa'aa wantoota ajaa'ibaa akkasii raawwachaa wayitaa jiranitti gara ardii kibba Afrikaatti wayitaa gadi butanitti immoo bara kolonializimiitti faranjoonni humnaa fudhatanii lafa kennataa firoottanii fi namoota kooti kan jedhanii fi kan kennaniif Roobert Mugabeen waggoota 25 duratti lafa kana faranjoota irraa fuudhanii qonnaan bultoota gurraacha biyyattiif deebisee kenne ture. Kunis immoo gahaa miti jedhee qonnaan bultoota kunneenii fi beenyaan kaffalamuu qabaa jedhamee kaazanaa biyyattii keessaa doolaara miliyoonatti lakkaa'amu baasee kennuu fi dursaa Zimbabwee asiif achi wayitaa carraaqu ni argama. Namichi kun goota Traoreen walqixaa dursaa biyyaatti jedhamee fudhachuu fi rakkisaa ta'us dhugaan jiru garuu waggoota muraasaan asitti lammiileen Burkina Faso mataa ol qabatanii akka deemaniif lammiileen Zimbabwee immoo morma cabsatanii akka deemaniif dirqamaniiru. Kunis immoo dhugaa hin haalamnedha. Dursaan Burkina Faso Ibraahim Traoree ejjennoo cimaa kan qabuu fi goota paana Afrikaanistii ta'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira. Lumumba, Gamal Abdul Nasir, Sankaaraa fi Gaadaafiin booda qabatamaan fi gara guteenyaan ejjennoo paana Afrikaanizimii tarkaanfachiisaa kan jirudha. Tarkaanfachiisuu qofa osoo hin taane dursaa milkaa'inaa fi bu'aa qabeessummaan isaa agarsiisaa jirudha. Traoree dursine malee kanneen akka Abdurrahimaane Asimbaa Giyootaa fi Maamadii Dumbiyaa akkasumas Mahamed Dambiin waggoota muraasa keessatti biyyoota dursaa turan keessatti bu'aawwan ajaa'ibsiisaa ta'an dursitoota galmeessaa jiranidha. Abbaan seenessarraa keenyaa Traoreen ammuma yaaliiwwan fonqolchaa mootummaa 18 fi ajjechaa kan isaanitti raawwatame ta'us inni garuu gara fuulduraatti deemuu isaa gufatamee hin beeku. Jeneraalota biyyattii waliin dursanii walitti hidhamiinsa nageenya xiyyeeffannoon diriirsaniin akkasumas dandeettii kuufataniin yaaliiwwan ajjechaa fi fonqolchaa mootummaa kana hunda haala salphaanii fashaleessuu danda'aniiru. Traoreen kana hanga ammaatti hin dinqisiifaminaa gana waan baay'ee argitu kan jedhe yoo ta'u tibbana kana immoo gara kallattii bahaatiin Gisbiroonii hanga kallattii lixaa Feerbaankis kallattii kibbaa Taageetiraa fi Wugoo hanga kallattii kaabaa Raakeevikitti addunyaa guutuu dubbachiisaa jira. Afrikaanonni eenyummaa fi mataa isaanii kan beekan yoo ta'e biyya isaanii sirriitti kan beekanii fi hojii onnee irraa maddee kan hojjetan yoo ta'e wantoota bu'aa qabeessa ta'an haala salphaa ta'een galmeessuu akka danda'an qabatamaan agarsiiseera.
Traoreen gocha isaa kanaan Afrikaanonni beekumsaa fi qabeenya isaanii daguuganii fayyadamuun oomishawwan teekinooloojii ammayyaa oomishuu akka danda'amu mirkaneesseera. Afrikaanonni oomishawwan Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa ofitti guruu osoo hin taane oomishawwan kunneen kan kana caaluu oomishuu akka danda'amu akkasumas jiraachuufis deeggarsi oomisha biyyoota kunneen irraa argaman ta'uu miti jedhameera. Inumaayyuu eenyurraayyuu waan tokko osoo hin bitin osoo hin kadhatin dandeettii ofiitiin oomisha oomishamuun jireenya mijaa'ummaa qabu jiraachuu akka danda'amu mirkaneera Traaoreedhaan. Mee addunyaa guutuu kan ajaa'ibsiisee qofa osoo hin taane kan naasisee Eeleen Muskfaasii kan naasisee fi faranjoonni qophaa isaanii abbummaan beekumsa keenyaa jedhanii kan itti boonan yaada kana Traoreen tibbana kana jijjiire maali? Durumaanuu akka garbaatti kan Afrikaa ilaalan Faransaay fa'aan har'a wanti hundi itti jijjiiramee waan qabatanii gadhiisan dhabanii amma immoo kadhaa jalqabuu fi akka deeman kan taasise milkaa'ina Traoree uummattoota Afrikaa gurraachaa fi barraaqa ganamaa kan ta'ee fi maali? Gara fuulduraattis wanti uumamu maalidha? Wanta ajaa'ibaan Ibraahim Traoreen waggoota lamaan kana keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjete biyyattii idaarraa guutummaan guutuutti bilisa taasisuun dabalataan ammoo deeggarsa tokko malee achuma Burkina Faso keessatti konkolaataa elektirikaan hojjettu kalaquun oomishee gabaa fi dhiyeessuu danda'eera. Industirii guddaa fi ammayyaa biyyattii Itaawaa jedhamuun konkolaataan elektirikaan hojjettu kana oomishuu fi Burkina Fasoon yeroon itti fudhatee baay'ee gabaabaa yoo ta'u, injiinaroonni industirii kana keessa jiranis ta'e kaanis akka waliigalaatti ogeeyyonni argaman guutummaan guutuutti dhalattoota Burkina Fasoodha. Industiriin konkolaataa oomishuu kun Burkina Faso irraa darbee Afrikaanota kan boonsee fi Afrikaanis damee kamiinuu eenyuyyuu caalaa haala fooyya'aa ta'een dandeettii olaanaa akka qaban kan mirkaneessedha. Konkolaattonni industirii kanaan oomishamanii fi chaarjiidhaan hojjetan kunneen dabalataanis humna annisaa aduurraa argatuunis kan konkolaatudha. Kunis immoo Burkina Faso dabalatee keessumaa biyyootii aduun itti heddummaatu baay'ee barbaadamaadha. Konkolaattonni kunneen kanneen gita isaanii kan ta'an Teeslaa fa'aa irraas wantoota ittiin fooyya'an argamanis qabu jedhameera. Industirii Itaawaa keessatti oomishaawwan jalqabaa keessaa tokko kan taatee fi moggaasa maqaa Saahil jedhamee kan kennameef konkolaataan kun daqiiqaa 30 fi erga chaarjii taateen booda yeroo lammaffaa fi chaarjii kan taatu kiiloomeetira 350 erga deemteen boodadha. Kunis jechuun immoo chaarjiin ni dhumaa jedhamee maamiltoonni osoo hin yaaddain kiiloomeetira 350 bilisummaan ni konkolaachisu jechuudha. Maamilli bakka fedhe osoo hin gahin duratti akka tasaa ta'e chaarjiin kan dhumate yoo ta'e immoo bakka chaarjiin itti godhamu kan dhibeessi yoo ta'e kennata uumama Afrikaa fi kenname humna aduu fayyadamuun daqiiqaa 45 hanga sa'aatii tokko keessatti humna kuufachuun konkolaattatti kana dabalataan kiiloomeetira 350 konkolaachisuu ni dandeessu. Injiinaroonni Itaawaa garuu dandeettii konkolaataa first generationiin qaban kanaan osoo hin boonin dandeettii konkolaataa kanaa fooyyessuun yeroo ammaatti konkolaataa fourth generation yookiin dhaloota afuraffaa jedhaman oomishuu danda'aniiru. Moodeelli konkolaataa kanaa daqiiqaa 30 chaarjii godhamanii kiiloomeetira 500 deemuu fi humna horataniiru. Kutaaleen keessoo konkolaataa kunneenis teekinooloojiiwwan adda addaa hawwattoonni kan guutamedha. Konkolaattonni kunneen Bluetooth dabalatee GPS touchscreen kan qabanidha. Bilbila ismaartii kamiinuu waliinis ta'e diivaayisii kamiinuu waliin salphaatti wal quunnamuu ni danda'u. Burkina Fasoon konkolaataa kana oomishuu fi eenyumarraayyuu waan tokko gonkumaa deeggarsaa fi liqii kan hin gaafanne yoo ta'u, baatirii dabalatee galteewwan hundi haala qilleensaa Afrikaa fi haalawwan ardittii waliin akka wal simmu taasifameeti kan oomishaman. Fakkeenyaaf konkolaattonni Ameerikaa, Awurooppaa yookiin Chaayinaa irraa dhufan daandiiwwan mijataa isaaniitiif itti yaadamee kan oomishaman malee daandiiwwan Afrikaa rakkisaa ta'anii fi xiyyeeffannaan kan kennan miti. Konkolaataan kun garuu gommaa ishee dabalatee wantoonni fi haalawwan ittiin hojjetaman hundi isaanii daandii Afrikaa rakkisaa cirrachaa dhoqqee fi kanneen biroo yaada keessa kan galchattedha. Kunis immoo konkolaataa kana ardii Afrikaatti filatamtuu taasiseera. Kanaan duratti Afrikaa kibbaa fi Moorokootti konkolaataa oomishuu fi yaaliin taasifamee jiraatus galteewwan meeshaalee teekinooloojii fi ogeessota biyyoota lixaatiin kan deeggaraman ture. Burkina Fasoon garuu konkolaataa kana qabeenyaa fi humna namaa isheetiin akkasumas tattaaffii ijoollee isheetiin oomishuun ardii Afrikaa irraa biyya jalqabaa taatetti.
Traoreen kanaan hin dhaabbanne dhibee keenyaaf dawaa kanuma keenyaan oomishuu qabnaa jedhee ji'a sadaasaa keessatti waliigaltee investimentii abbootii qabeenyaa biyyattii waliin bu'uura waliin mallatteesseen oomisha industirii qorichaa guddaa ta'e ijaaruu jalqabeera. Kokolokootti kan ijaaramu warshaan oomishaa qorichaa kun lafa hektaara 75 irratti kan ijaaramuu fi dabalataanis qorannoowwan adda addaa taasisuun sadarkaa qulqullinaa qorichootaa kanneen guyyaa guyyaan fooyyessuuf kan dandeessisan kutaalee laaboraatoorii akka qabanis ministeerri daldala biyyattii Sergey Podaan himaniiru. Wanti biraa Traoreen hojjetee fi guyyoota muraasaan duratti ifa kan taasise raayyaan ittisaa Burkina Faasoo meeshaalee waraanaa hidhatedha. Raayyaan ittisaa Traoreen durfamu kun meeshaaleen hidhate taankota, konkolaattota, marfii fi kanneen biroo qofa osoo hin taane xiyyaarota aggaammii isaanii hin dhabnedha. Meeshaaleen kunneen qilleensarra turuun diina akka cillulleetti barbaadanii kan barbadeessanidha. Diroonii Bayraktar hanga DSHK automaatikii taankii WMI hanga konkolaataa waraanaa VP-11tti Burkina Faasoon meeshaalee waraanaa ammayyaatiin of ijaaraa jirtidha. Faransaay fa'aa Traoree aangoorraa buusuun biyyattii deebisanii harka isaaniitti deebifachuu fi tattaaffii fi shiraa olaanaa taasisaa jiraatanis Burkina Faasoon garuu hojii mana ishee raawwachuu itti fufteetti. Kunis immoo cimina Traoree fi uummata isaa kan mirkaneessedha jedhameera. Burkina Faasoon meeshaalee waraanaa ammayyaa biyya alaatii gashiteen dabalatan konkolaattonni fi taankonni waraanaa hedduun achuma Burkinaatti walitti hidhamuun biyyattii fi hirree cimaa ta'aa jiru. Kanaan cinattis humnaan niikuleeraa ijaaruufis fedhii olaanaa akka qabanis himamaa jira. Traoreenis ifa taasisuu baatus Black Culture dhaabbanni jedhamu meeshaa waraanaa cimaa ta'e biyya michuusaarraa akka galfate kan himamedha. Guyyoota muraasaan duratti dhaabbanni kun gabaasa baaseen Burkinaan qaama kamiinuu haala salphaan qolachuu fi akkasumas qaamni kamiyyuu salphaan weeraruu akka hin dandeenye taasiseera. Seenessarraa keenyaatiin waa'ee Burkina Faasoo fi dursaa ishee Traoree irratti xiyyeeffachuun isiniif dhiyeessine kanaan gammaa ture. Chaanaalli keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo jiraate yookiin yoo qabdan eeruu keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskiraayib fi sheer gochuun chaanaalii kanas namoota biroo biraa akka ga'uuf osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isiniif hawwina.